Keessanii har'a viidiyoo kanaan measure of central tendency kan jedhu waliin ilaalla. Measure of central tendency kan jennu adeemsa ittiin average yookaan giddu galeessa daataa tokkoo safarruudha jechuudha. Daataan tokko erga nuuf kennameeti. Daataa nuuf kenname sanaaf maal isaa safarraa? Averagein daataa sana yookaan immoo daataa sana bakka bu'a jennee kan yaanu lakkoofsa tokko fudhanna jechuudha. Okay? Isa keessaa har'a kan laallu mean for group data and median for group data kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti kan laallu mean for group data dha jechuudha. Group data dhaaf meanii akkamittiin arganna? What means mean? Meanii gaafa jennu maal jechuudha? Meanii gaafa jennu waan haaraa miti kun average jennee kan yeroo baay'ee beeknudha jechuudha inni kun. Akka average jennee kan yeroo baay'ee fayyadamaa wantoota jechuudha. Okay, kana jechuudhaaf mee example tokko isiniif kenna. Example, find the mean of the frequency distribution. Frequency distribution armaan gadii kanatti nuuf kennan. Kanarraa meanii kanaa barbaadii nuun jedha. Laala meanii barbaaduudhaaf jalqaba wanti nu barbaachisu tokko jira. Innis maanni mid point. Mid point jechuudha. Mid point kan jennu yookaan immoo class mark jennee waamuu dandeenya isa kana. Class mark. Asti kilaasii tokko qabna daadha kilaasii kana. Asti kilaasiin kuni meeqadha? From 40 to 50. 40 irraa kaafnee amma 50tti kan jirudha jechuudha. 40 irraa ka'ee amma 50tti jira jechuudha. Kana jechuun 41 kun maarkii barattootaa yookaan qabxii barattootaadha. Qabxiin barattootaa 41 kaasee amma 50tti kan jirudha inni irraa. Kana jechuun 40 kaasee amma 50tti jechuudha dhiifama. 40 keessatti hammatamaa 41 jecha amma 49 50 jedhutti kana keessatti hammatamaa jechuudha. Lakkoofsa hunda kana jechuudha. Lakkoofsa bakka bu'aa lakkoofsa kanaa tokko barbaanna jechuudha. Innis maalidha jechuudha? Kilaasiidha miti kun amma kilaasii miti kilaas maarkiidha jechuudha. Lakkoofsi kana bakka nuu buusi kilaas maarkiidha jechuudha. Kilaas maarkii barbaaduu qabna jechuudha. Gaafa average barbaannu yookaan immoo gaafa meanii barbaannu kilaas maarkii yookaan mid point barbaaduu qabna jechuudha. Isa kana barbaaduudhaaf yoo maal goona? Karaa gabaabaa value daangaa irra jiran lamaan walitti ilaanee lamaaf irraa jechuudha. Bifa kanaan akka mid point barbaannu yeroo darbe ilaallee ture jechuudha. Kanaafuu tokkoon isaaniitiif hin barbaanne jechuudha. Fakkeenyaaf ammasitti 40 plus 50 dhaaf meeqadha? 40 plus 50 jenna jechuudha. Over maalii ta'a jechuudha? 2 jenna jechuudha. This equal to 90 over 2 jenna jechuudha. This equal to 45 dha jechuudha. Kanaafuu 45 dha. Iddoo kana class markiidha yoo jenne kanaaf iddoon kun maal ta'a jechuudha? 45 dha jenna jechuudha. Bifuma kanaan hunda isaa kana gaafa barbaadaa deemnu meeqadha jechuudha? 50 60 walitti daana 110 jechuudha. Innis immoo 55 ta'a jechuudha. Bifa kanaan iddoo kanas 65 75 85 and 95 jennee bifa kanaan deemna jechuudha. Erga kana deemnee amma xumurree jechuudha. Kana booda maal barbaanna? Meanii keenya barbaaduu dandeenya jechuudha. Meaniin bifa kanaan kan bakka buutudha laala. Bifa kanaan jechuudha. Bifa kanaanidha jechuudha. Kuni meaniidha yookaan immoo average keenyadha jechuudha. Iseen kuni meaniidha jechuudha. Okay. Meaniin keenya x bifa kanaanii muraa ofirraa qabdu. X muraa ofirraa qabdu yookaan mataa seeraa muraa qabduun bakka buufna jechuudha. Kana booda x muraa ofirraa qabdu yookaan immoo x bar jechuu dandeenya kanaan. X bariin wal qixa maal ta'a jechuudha. Laala isa kana inni kanaan baay'ina. Kana jechuun class markii keenya tokkoon frequency qabnutiin baay'ina jechuudha. Kana jechuun for example asitti meeqa 45 kana eenyuun hin baay'isa jechuudha? Times 5 hin godhaa jechuudha. Plus hin jedha sana booda. Plus ammas class markii taanii jiru fudha jechuudha. Class markii taanii jiru meeqadha? 55 dha. 55 times eenyuun hin baay'isa? Frequency hin qabuun hin baay'isa. Meeqadha? 4 dha jechuudha. Plus 4 plus jedhee bifa kanaanii hunda isaayyuu jechuudha. 65 times 80 dha jechuudha. Plus jedhee ammas 75 times what? Times 6 jaan jechuudha. Baay'isa jechuudha. Plus 85 plus
7 jechaa bifa kanaan plus asitti times jedha kun dhiifama kun asitti times jedha jechuudha plus 95 times 95 times 6 dha jechuudha. Isa kana eenyu kanarraa total frequency dhaafanidha. For total frequency dhaaf. Frequency guutummaatti daataan keenya qabu sanaafan fidee hiraa jechuudha. Eenyu argachuudhaaf average yookaan mean argachuudhaaf. Lat kana jechuun akkuma mana barumsaa keessatti average qabxii keenyaatiin hojjechuudhaaf waan tuqaa keenyaatiin hojjechuudhaaf gargaaramu sanatti ilaaluu dandeessu jechuudha karaa gabaabaa. Lat kana booda tokkoon frequency qabnu kana walitti dhahee hiraatu jechuudha. That kanaafiyyuu maal godha jechuudha 5 plus 4 plus 8 plus 6 plus 7 plus 16 jedha jechuudha. Tokkoon kana 45 times 5 55 times 4 jedhee tokkoon kana gaafa waliin baay'isee ka'ee hunda isaa kana walitti dhahee jedhu this equal with meeqa naa dhufe 2580 naa dhufe jechuudha. Over maalidha 36 naa dhufte jechuudha. Isa kana gaafa walitti dhahee jedhu jechuudha. This equal with 71.7 naa dhufe jechuudha. Kanaafiyyuu meaniin keenya yookaan averaging keenya walqixa meeqa ta'a jechuudha 71.5 dha. Bifa kanaan mean yookaan average barbaaduu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa kan laallu median for group data. Median for group data namoo maal fakkaata kan jedhu laalla. That medianii yookaan bifa kanaan bakka buusuu dandeenya yookaan immoo that bifa kanaan bakka buusuu dandeenya jechuudha. That laala bifa kanaan jechuudha. That mean bifa kanaan baarii ani kan bakka buusne mallattoo kanaan jechuudha kan bakka buusnu see kana immoo jechuudha. That medianii mallattoo kanaan bakka buusna jechuudha. This equal with jenna. Kun eenyu wajjin wal qixa ta'a? Lower class boundary plus jenna. Lower class boundary plus n over 2 minus cumulative frequency before over maaliti jechuudha? Frequency or observed frequency in that interval times class interval dha jechuudha. This is what median for grouped data bifa kanaan argachuu dandeenya jechuudha. This is formula of median for grouped data dha. Grouped data dha fi bifa kanaan barbaaduu dandeenya jechuudha. Ammasitti tokkoon see maalidha kuni? Lower class boundary maalidha? N maalidha? Cumulative frequency maalidha? I maalidha? Frequency maalidha? Kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Okay? B'n kan keenya or B L jechuun equal with what? Lower class limit of the class containing median. That BL ni lower class limit ta'ee ka'ee medianii keessa kan jiru ta'ee that laala kilaasiin tokko jira. Kilaasii sana keessatti mediaaniin argamuu qaba. BL immoo isa xiqqaa lower class limit that kilaasii sana keessa mediaaniin jiru jechuudha. Gaafa akkan jedhu maybe xiqqoo ni galu isa gaafa fakkeenya sirriitti ni gala uumaa yaadina. Inni kan biraa n immoo total what? Total number of observation that or total number of frequency jechuu dandeenya karaa biraadhaan. Frequency yookaan immoo observation nuyi qabnu guutummaa isaati jechuudha. Inni kan biraa cumulative frequency before. This is cumulative frequency before the class containing the median. Classii medianii of keessaa qabutu jira. Classii medianii of keessaa qabu sana fuuldura isaa immoo cumulative frequency jira jechuudha. Cumulative frequency isa sana dura jirudha jechuudha. Okay? Gaafa fakkeenyaan ibsu immoo caalaa uummattis ni gala. Amma konseptii uummata yookaan qabiyyee uumataa qabadhaa tole. Inni kan biraan as keessatti kan jiru frequency or FC dha. Inni kun immoo frequency observed in that class or in the class which the median you know median kan keessa jiru sana keessatti immoo frequency tu jira jechuudha. Kanaafuu FC kan jennu immoo number of observation jechuudha or number of observed frequency jechuudha. Observed frequency jechuu dandeenya. Frequency in what? In the class. Okay, in the class. Class sana keessatti number of frequency tilmaamamedha jechuudha. Inni kan biraa I maal isiin? I kan jechnee asitti ibsine jechuudha. I isiin kun maalidha kan jedhuu fi I walqixa size of class interval keenyadha jechuudha. Size of class interval keenyaati. Class interval.
intervaaliin kilaasii jira miti fakkeenyaaf amma bifa kanaan kilaasii yoo jiraate tokkoon kanaa keessa kilaasii intervaaliin jiru laallee turre. That size of class interval sana jechuudha ayin immoo. Okay, for example find median for the following data. Data kanatu nu kenname. Kanaaf medianii barbaadii nu jedha. Kana medianii barbaaduudhaaf jalqaba medianiin kilaasii kam keessatti argama? Kilaasii intervalii yookaan kilaasii ilaalaa kun kilaasiidha. Kun kilaasii intervalii. That kilaasii isa kam keessatti argama medianiin kan jedhu beekuu qabna jechuudha. Kilaasii isa kam keessatti argama kan jedhu beekuudhaaf ammoo that is frequency nu kenname. Frequency 5 13 yoo jenne jechuudha 22 5 13 kun taane frequency nu kenname data rakkoon qabu garuu kam yoo jenne data 80 dha and 96 yoo ta'e jechuudha frequency nu kenname jechuudha and cumulative frequency beekuu qabna jechuudha eessa keessatti akka argamu beekuudhaaf maal keenya medianiin keenya maal first we have to know which class contain median class isa kamtu qaba kan jedhu beekuu qabna waan ta'eef jechuudha kana beekuudhaaf immoo cumulative frequency beekuu qabna cumulative frequency jechuun 30 tti meeqa kan jedhudha that cumulative frequency jechuun asitti 5 dha jechuudha namoonni isiniin galee yoo jiraate laala asitti 5 tti kana fudha jechuudha 5 tti kana fudhaniyu plus with 8 saddeetii wajjin walitti dabala jechuudha plus 8 jedhaan jechuudha this equal with what meeqa taati jechuudha isiin kuni 13 taati jechuudha that amma immoo iseen 30 asitti argadhe kana fudhaniyu eenyu wajjin walitti dabala jechuudha 90 isee kana 9 kana wajjin walitti dabala jechuun 30 plus 9 jedha jechuudha this equal with 30 plus 9 immoo 22 taati jechuudha okay 22 dha jechuudha laala amma immoo 22 tti kana fudhaniyu isee kana wajjin walitti dabala jechuudha kana jechuun 22 plus 6 taati jechuudha this equal with 28 dha jechuudha bifa kanaan maal argadheetudha this is what our cumulative frequency before dha jechuudha kanaafuu medianiin immoo eessa keessatti argama medianiin bakki inni itti argamu laala medianiin kan keenya n or number of n kan keenya over 2 dhaan arganna jechuudha over 2 dhaan arganna jechuudha this n kan keenya meeqadha n kan keenya guutummaa 28 dha jechuudha over maaliiti jechuudha 2 dha jechuudha this equal with 14 that kudha arfaffaarra kilaasii 14 keessa jiru yookaan kilaasii 14ffaan keessa jirutu iyyuu meeqa maal jechuudha medianiin keessa jira jechuudha laala jalqabarra kan jiru amma 5ttidha isinii galee kilaasii lammaffaa keessa kan jiru ammoo amma 13tti kana keessa 14ffaan hin jiru jechuudha kanaafuu 14ffaan kan keessa jiru eessa keessatti jira kunoo kana keessatti jechuudha kanaafuu isa kana keessatti jechuudha kan argannu jechuudha yookaan that in the third class keessatti jechuudha in the third class maaltu medianiin keenya kan argamu jechuudha amma bakka medianiin keenyatti argamu barreessu erga bakka medianiin keenyatti argamu barree booda now we can use what the formula of median for group data dhaafi formula qabnu sana amma binnee fayyadamuu dandeenya jechuudha that's x equal with or x jennee bifa kanaan kan bakka buufnu ilaala that's bifa kanaan jechuudha yookaan immoo median jennee bifa kanaan kan barreessinu wal qixa taati meeqadha tokko lower class boundary plus n over 2 n that is n over 2 minus cumulative frequency before the class jechuudha kana masariitti isinitti agarsiisa jechuudha as keessatti over frequency dha jechuudha times class interval jechuudha asitti lower class boundary jechuun maal jechuudha lower class boundary jechuun jalqaba kan medianiin keessa jiru sana beekuu qabna jenneedha medianiin eessa keessatti argama kun as keessatti argama kilaasii kana keessatti lower class boundary eenyu lower class boundary 50 dha kun 15 lower class boundary dha jechuudha and 16 maal jechuudha upper class boundary kanaafuu inni kun keenya maal jechuudha lower class boundary dha jechuudha lower class boundary keenya fudhanna jechuudha meeqadha 50 dha jechuudha 50 jenna jechuudha that plus jennee kaane n over 2 n keenya total frequency dha total frequency over 2 kan keenya immoo that 28 over what total frequency keenya 28 dha jechuudha over 2 immoo that equal to 40 ta'a jechuudha kanaafiyyuu into 40 jenna jechuudha minus cumulative frequency before laala cumulative frequency kan keenya 28 22 13 5 kun cumulative frequency as keessa kan jiru that means laala in the third class dha medianiin keenya before dha kan barbaannu isa as keessa jiruti jechuudha cumulative frequency isa dura class keenyaa jiru inni meeqa dha 13 dha jechuudha that minus 30 jenna jechuudha okay over maali ta'a jechuudha
frequency kilaasiin sun keessatti argamu. Frequency kilaasiin sun keessatti argamu maal jechuudha? 9 dha jechuudha. Over 9 jenna jechuudha. That times what? Times class interval keenya. Class interval keenya immoo upper class minus upper side utuu hin taane upper boundary jechuudha. Upper boundary minus lower boundary argachuu dandeenya jechuudha. Inni kun immoo walqixa fakkeenyaaf 60 hir'isuu 50 jechuu dandeenya jechuudha. 60 minus 15 this equal with 10 dha jechuudha. Kanaaf times 10 jechuu dandeenya jechuudha. Kana gaafa 50 plus maalii ta'a jechuudha? 4 hir'isuu tokko hir'isuu 13 1 ta'a over 9 times 10 dha jechuudha. This equal with that 50 gaafa walitti daanu jechuudha. Kana baay'inee kanaan baay'inee gaafa walitti daanu 1.11 akkasidha jechuudha kan dhufu. Bifa kanaan maal argachuu dandeenya? Cumulative median for group data argachuu dandeenya jechuudha. As keessatti kan challenge nama godhu xiqqoosii qormaata irra ta'uu danda'a yeroo garaa garaa maal jechuudha? Asirratti gaaffii gaafa hojjennu calculation dogongoruu dandeenya jechuudha. Akka kun nu mudanneef maal gochuu qabna jechuu dandeessu. Akka kun nu mudanneef gaaffiiwwan kana fakkaatan erga konseptii kanaas ni galee keessoo sargas ni galeeti exercise gaaffiiwwan jiran example kitaaba irra gaaffiiwwan jiran fi exercise entrance exam irrallee gaaffiiwwan jiran gaaffiiwwan akkasii baay'ee isaanii dalagaa gaafa baay'ee isaa dogongoruu keessa baay'ee barattu jechuudha. Laat kana booda qormaata irratti boqonnaa kana irratti bifa gaariidhaan darbuu dandeessu. Yaada qabdan komentii irratti naa barreessaa. Hiriyoota keessanii share godhaa, viidiyoo laayik godhaa. Nagaatti.